Sanas ta'e kana bijigaan guddaa gammadeera. Manni raajiin akkasii kun maali? jedhee yaade. Taappeellaan sila balbala gubbaatti arge Biirkoort jechuu isaa yaadate. Namni magaalaa Adaamaa asumatti ragadaa bulaa'ee maaloo? jedhe ammas irra deebi'ee yaada isaatiin. Otoo inni kana yaaduu ijoolleen durbaa umuriin isaanii tilmaamaan waggaa 16 hanga 22 gidduu ta'u wal qabatanii seenanii. Hundumtuu qullaa deemu jechuun ni danda'ama. Erbee xiqqoo ta'aa isaanii irra buufatanii jiru. Harma isaanii harma sirriitti waan hin baafneef guntuta isaanii irra waan xiqqoo buusanii jiru malee qullaa deemu jechuun ni danda'ama. Barcuma bijigaa dura wal marsanii ta'anii ni kolfuu miti ni kaakkisu. Mana sila muuziqaan ho'aa ture caalaatti ho'isanii harka walitti rukutuun fooricuun iyyuun sirbuun mana sana keessatti ni iyyamama. Kan dhowwamu tokkollee hin jiru. Ijoollee shanan kanaa fi qaruuraa yookaan qandoo waan cabbii of keessaa qabu tokkotu dhufee fi cabbii keessa buusanii dhuguu eegalanii. Bijigaan hiixatee maqaa qandoo sana irratti barreeffamee jiru ilaalee Absolute Vodka jedha. Innis Absolute Vodkaan alkoolii ta'uu kan alkoolii hin qabne ta'uu hin barre. Umrii ijoollee hoggaa ilaalu garuu alkoolii kan hin qabne ijoolleen kan dhugduudha jedhee yaade. Gara bijigaa ilaalanii walitti tasaasu ijoolleen kun mucaa isaan keessaa caljettuu fakkaattu tokko yeroo nyaaraan tuttuqan argeera. Mucattiin caljittee teessi isaan ni wacuu isheen ni callisti. Maaliifi garuu jedhee qalbii isaa gara intalattiitti geesse irra deddeebi'ee ishee ilaala. Isheenis ijaattee bijigaa ilaalti. Iji isaanii yeroo 3-4 walitti bu'e. Inni ija laafe. Isheenis daftee ija cabsattee lafa keessa ilaalti. Gara ishee ilaaluu malee dide iji isaa garuu. Eettumaayyuu kaatee hidhattee isa bira teesse afaan Habashaatiin. Jiituun jedhama. Eessattin si beekaa? Ettiin jette. Bijigaan ni rifate. Afaan Habashaa haasofte. Maqaan ishee garuu Jiituudha jedhee yaade. Kan isa rifachiise garuu bareedina isheeti. Bareedina shamarran baay'ee hartee fudhatteetti. Qaama fokkisaa jedhamu tokko hin qabdu. Qaama fokkisaa miti hin bareedu kan jedhamu tokkollee hin qabdu. Iji ishee bungulloodhuma. Guddina isaarraa yeroo asiif achi naannessitu laphee namaa darbata. Rukuttaa onnee namaatu dabala. Ilkaan ishee asheeta boqqolloo xarasa fakkaata. Baay'ee adii fi mahaandisii cimaan kan wal qixxeessee hojjete fakkaata. Funyaan ishee akka eeboo qara toleetti asii gadi kan ijaajjeedha. Hidhiin ishee jaarsa waggaa 80 dhungoodhaaf kakaasa. Qabdoo bara ijoollummaa isaa yaadachiisa. Bara si'anaa jiraa laata garuu qabdoon suni jedhe yaada isaanii. Dabbasaan ishee dudarra ciisa jedhanii dhiisuun hin danda'amu. Nyaarri ishee, nyaarri ija ishee, maddiin ishee,
mudhiin ishee bareedina akkasii gonkumaa argee hin beeku. Sarbaan ishee qullaa jirullee gorora nama coccobsiisa jedhe yaada isaanii. Qaama kana fakkaatu qullaa dhaabuun cubbuu hamaa isaanitti hin ta'u amma jedhe ofiisaatti deebi'ee ammallee Waaqayyo waan ajaa'ibaa taasisee ishee uume. Dhuguma ishee uumuudhaaf sa'aatii meeqa ishee irratti fixee hangamuma laata jedhee yaade. Dinsirii ishee safara keenyaa sana uumuudhaaf guyyaa tokko itti fudhateera yoo ta'e, jiitu uumuudhaaf guyyaa miliyoona tokko fixuun isaa waan oole miti jedhee yaade. Irra deebi'ee dubbate. Eeyyee dinsirii ishee safara keenyaa sana guyyaadhuma tokkotti uume yoo ta'e, jiituudhaaf guyyaa miliyoona tokko fixuun isaa waan oolu miti jedhe ammas yaadaan. Kana gidduutti jiituun irra deebitee nan nageenye waan ani si beeku natti fakkaate, atis na ilaalaa waan turteef akkuma koo bakka itti na beektu barbaadaa jirtaa laata jedheen si gaafachuu dhufee bari jette. Akkaataan haasaa ishee yeedaloo qaba. Ni haasoftii osoo hin taane ni yaasti. Sagaleen ishee riitimii ittiin ol ba'uu fi gadi bu'uu qaba. Sagaleen ishee riitimii ittiin ol ba'uu fi gadi bu'uu qaba. Iji isheellee kan haasa'u fakkaata. Bijigaan waan qabee dhiisuu dhabe kan jedhu wallaale. Osoo ittiin beekamin biiraa bu'ee fi daddafee unatee duwwaa taasise. Qaruuraan isaa kan biiraa qabu isatti fakkaatee duwwaa isaa ol kaasee ofitti qabuusaa jiituun agarte. Nyaaraan isaa ajajamutti himte. Gurbaanis fidee buqqisee jala kaayee qajeele. Bijigaan gaaffii biraa keessa osoo hin seenin biiraa buqqa'ee jala taa'e sana fuudhee dhudha'e. Biiraa guyyaa tokko dhannamee ture. Dhugee hin beeku. Harri isaa firuu jalqabaati. Harrammoo dhugaa jira otoo hin taane akka bishaaniitti waraabaa jira jechuun ni danda'ama. Kana gidduutti deebii jiituudhaaf gaafa kennu mana barumsaatti si beeka jedhe harraba isaa akka hidhamuu ta'e sanaan. Isheenis daftee yeroo suma harkaa fuutee ani barattuu yuunivarsiitii Adaamaa waggaa arfaffaati, seera barachaan jira jette. Innis waan machaa'eef sirriitti yaaduu hin dandeenye. Garuu sammuu fi harraba dadhabaa ta'een anis silaa yoona baachii keen ture, maal godhu garuu kan du'een galu jedhanii mammaaku abbootiin duru. Haadha koo garuu nan jaalladha jedhe. Yeroo suma harkaa buttee ni caarte moo bara eegaltee barattaa dhiisi. Kanneen barreen gaddaa eebbifamanii hojii barbaadaa akka jiran hin beektu. Akka har'aan ta'in malee dur yeroo seerri yuunivarsiitii Finfinnee qofatti kennamu maal akka jedhamu beektaa? Hin beeku. Dipaartimentii kan biraa seenanii 4 eebbifamuurra faakaaltii seeraa yookaan low iskuulii seenanii caaramuu wayya jedhama ture. Amma garuu laga marqaa jennaan hundumtuu boojjutoo guuree yaa'ee ta'e. Barachuun osoo hin beekamin eebbifamuun dhaga'ama. Mana barumsaa kamitti gaaffiin jedhamu hin ka'u. Eelleellabii qabaadha. Nama gaddisiisa. Eebbifamtees hojiin hin jiru. Nutis kanaaf jennee maaltu nu dhiphise jennee bashannanaa jirra. Please feel free
haa bashannannu jettee kan dhugaa jirtu fuutee unattee